baay'ee namatti tola jechuudha. Baay'ee cimoota jechuudha. Ijoolleen jechoota jarri ittiin faarfatanu sana jecha sana yoon barsiisna jennee qabachuu hin danda'anu. Garuu akka faarfannaatti edaloodhaan ala ta'u jechoota san sammuu isaanii keessaa hin badu sirriitti xuruutti qabatanii hubatanii ala galateeffatanu arginee galateeffannee. Kanaafuu asiis akkuma ijoolleen keenya galateeffatanu daa'imman keenya irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Kan biraa maatiiwwan ijoollees taraa baafannee amma itti yaadamaa jira. Ijoollee bakka jarri baratanutti tiksuudhaaf namni lama maatiin taraa baasneeti isinitti himna. Achi booda ijoollee taraadhaan achitti keessummeessina jechuudha. Mana Waaqayyoo keessatti immoo haala sirna galatoota akka jarri walii gadi hin fiigne bakka taphaa akka hin goone bakka amantaa akka ta'e sirriidhumatti hubachiisna. Suutuma jennee jaalalaan hubachiisaa deemna. Ijoolleen hubannaa barbaadu. Gati kana sa'aatiin immoo sa'aatii dheeraadha. Ijoollee keenyattis akka hin faranne sa'aatii dheeraa kana immoo ta'anii sirna galatoo qiddaasee kana hundumaa nu wajjiniin jaraagallee hirmaachuu hin danda'an. Garuu walii gad akka jarri hin fiigne eebba akka jarri argatanu isa kana immoo naamusa mana amantaa keessa jiru sirna mana amantaa keessa jirus barsiifachaa deemnaa jechuudha. Waaqayyo ijoollee nuu kenne nuuf guddisu. Maatii daa'immanii Waaqayyoo eebbaan umurii isaanii nuuf dheeressu.